نجا فيا وقولوا إنما ونجرتوا فارفما برت نعم نجا فيا جيسي نجو مومي نجو مجيسي مالي و نجا دلقون دلقا ربي تيمتي دلقا أوما ربي غيثا نما إرنا قبوتي بانا غيثا قابيت يعني تنافي ورقا فما ينكاري إيه سبحان الله جيب ربي لا لا إيه واهي آخرة دبته سورة قد أفلح المؤمنون وما خنرت أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا تقافئ نسيتني جئت فتعالى قلتيه قدته تعاظم جل جلاله فتعالى الله الملك الحق دلقان ربي هملت بلاش وقلوا بلاش جراجسو نقوم وهي ملك أركم سنقولون وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا نقوم فيا عديم الفائدة خواتك فنتين ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار وللرد يمتي دبين تنتهي قريبو تيكبته قياس ضروريات وراء وقلاء خجام ابن تيمية يجوز خنو اسمجي تفسير ابن كثير كبيرو قبعد أمس يوني في دبي غنا اختيارا خكذي قلق كفتوتات ربي غنا دلقا إساوان قدو خيدت إرنا وصفونا جل جيران سيغلي باطل يجون عديم الفائدة نقو ما فيا تن دلقا ربي تيمتي كن إلى الشور رب كفريتي جيجندو فويل للذين كفروا من النار إفيفو وانغو تفقب دعتوه تيتي هريان تيتي في دلقان نما سبيرك كبجا خقب يا سمو دنديتي نماتي في أغمى نما أمنتي أغمى ربي تي في دنديتي ربي أمنو دد جهنم السيقوري چاجي تيمي اختيارا كاللو يو فيتمو أدب يو فيتي وانك كناني جرا نما خيساوني جرا واني نمرتين أركمني إرنا نمر برباد دي رب ربي خيتي رب برباد دا جيمي وانقول أجيسو خنا دلقان أنا أول الدواء فتنيا كي دانا بربينو أجيسو كون دلقان ربي كيبا نقو ما وانا جيسي قبا يو جزان انجراني نقو ما جيسي ورا كفرت ديبيتي جلتا أكنا رد ديبيا تبرقادا ربي نوهابو آمين بارك الله فيك قابيتيان yeroo namni du'e horii qaluun ni jira. Yeroo namni du'e horii qaluun jiraayi kun abbaa namni irraa du'e miti warra taziyaa haqoonqoo irraa maraatee dur irratti if baranii kanaa qalsiisa malee sheenummaan ajajuun jiru sheeni qaluus hin jiru. Hin awwaallee jaaniitiin dabballee garaadhaatti jira ganda keessa. Dabballee beektanii nama waan godhu akkatti godhu beeku siyaasa. dabballe garati ganda guutu hogga taziyaanichi gara galtee daasni guyyaa tokko guyyaa lama ga'e waan qalu haasa'u jamar jimaadhaan gara galtee waa tuttufaatuma asiif qoqqotaadha kaanis garaabaa cicciraadha yoo baay'ee fi haadha abbaa fi awwaaluu baatan gaa faayidaan maaltu jiraami kitaaba irratti bar wanti kun jaalatamaa miti jechuudha beebi amma asirraa jammaran magana khutbaa isaa dhala keessaa achi jammarti akuna si jammar namnummaanu ari'ee akka saree masjida seentetti isa mukarra baasee hey achitti yaame barga hangi kun waa'umaatii miti abbaa fi awwaallatan taanaan aboo waan awwaalle way ijoolleen abolu waraamatan qabdu ati nyaata malee namni raamatan qabu jechuudha akkana bara akkanuma jechuu isaaniitti qabat abbaan du'ee waan jirus waan hafellee wal jala finnaa nuti nyaannu malee rabbiin namaan araaramin jedhii qabu ganda akkana iyyuu jira dhageessanii hawaasni kun akkana waliin iyyuu jira dubbuma takkitti tana biraan naagaa na nyaachisuu baattu rabbi siin araaramin maal jechu ganda akkana ji'ee daasan wal fixee manguddoo akka maleedha manguddoon nafii qabdu silaa waa akkanallee gariin keessaa faxinnillee numa jirallee waa hundaami ifi immoo hanga wawayyaa sanillee warra qoonqoo keessatti dabballummaa qabuu injifate moo kitaaba rabbii irra hin jiruun siin jee kun aadaadha guyyaa lakkaa'ee
qabeenya yataamaadhaa qoonqoodhaa itti horiyee hoggaa qabeenya yataamaati jan ati kajiru kun qali jeeni kanarra naannee kana fidee caasoo nyaaq itti godhamu kun maslaa garaati malee kitaaba rabbiitii miti waan sii dhugoomsu siimu ilmitti yoo jette qabeenyi eega namtichi du'e dhaalmaya malee takka hin qabu haram qabeenyi nama du'e qabeenyummaa keessa waa shani jira fi qusunnaa kitaaba faraa'idaa shan namticha du'e irraa geggeessuu kafana yarjuu maaluu waaluu dhageessanii namicha du'e geggeessuu taakkayi miiraasa lama ji miiraasni boodarra dhufa wasiyyaa qabaatu geggeessu hayni rabbi irra jiraatu geggeessu hayni namaa deeyniin irra jiraatu geggeessu afur kana booda almiiraas shan waa shanan kanaa qabeenya irra geggeeffama warra fuqahaa biratti kitaaba warra fiqiitii miti qaqalaayee taniin mutuun fiqii agarte kitaaba warra fiqiitii miti qaqalaayee hinjiruu inuma cufaadha karaan sababni isaa haya qabeenya yataamaati eegtee hogguu asiin karaa cufte warruma namni irraa du'e kaasta taa'u kan heetirraa qalii janiinii bar nyaannu malee lallal warri garaa kana keessa dabballummaa qabu nama suutuma taa'ee gaafa dursan amma namni dabballoomee xixiqqoo jimaan qaala'e malee hogguma namni iddoo seenu abbana iddoo abban iddoo xixiqqaadha kunis gaanii qaanfataa miti kuni kabajaa qabaniin nama zallamu jedhama beekaa zallan akkami gaami maarree amma kunis beekeenis la'a rabbi maarree siyaa godhu mee jaluma sani laaliigaa irraa hokkutadhu jeetuma hoqqateetuma takka isan jire tana biraa kote kuni garaa irra guddateeti akka harka guurate kote haraami wanti kuni qabu ni beeka na qaanfataa namtichi kana nama godhu kun yoon akkatitti dhaqe ni qaanfataa ni beeka qaanfatuu beekuu kanaan gulmuun biljaahi jeniin darajaa qabanii nama zallamuu jeniin ati haadha abbaa kee hin awwaalin waa rahmatan qabdu jecha kanarraa akka namni hin hafne ni beeka kun amma haraami haasa'uma kanaan namticha kana akkana goosisuu kanaa irraa gaafatamaa kana gorsa odoo taziyaan hin dhufne akka biyyaan geessan tokko tokko keessanii gandan lafaa kaatanii kana akka namaa hin ibsitan odoo yeroon hin geenye hunda irra balleessaa fi xaa'isaanu haaraan walirra balleessu sun numa jire in takuunu ta'alamuun bar qiyaasaan leenjii fudhatu ni jira isin yoo jihaada keessatti laafina akumatti xiqqoo laalaan isinit dhufe warri balaatu ka jihaada godhu wayi halaalatu wayi dhiisee dhiyeeba sunuu ka dabballeen garaatu wayi usee miti isin ba'aa namarraa buusuudhaaf haa himaan isiniin jee qeebalamuu baattus dhiitaahumaa gaafa rabbichi baasechi baati maal kaju hinjiruu waa takkallee bayi keessa qabeenyarra waan ganaa dalagamaa kitaaba fiqirra kanaa jira yoom kale eenyuutu guyyaa taziyaadaa kale asaabaa keessa eenyu meenuma tokko as baasa hinjiru qabeenya yataamaati hinjiru hogguu ati kanaan gorsite maalit dachee waan biroo dachee ba'aa hunda rabbi namarraa haa buusu rabbi ba'aa nurraa haa buusu ba'aa rabbiin karaan godhin rabbi namarraa haa buusu ba'aa rabbiin karaan godhin uumaa isaarraa rabbi haa buusu hayyee gaafiitti aan هاي تبارك ربي نوهاغو تبارك ربي نوهاغو يا ربي تبارك نوغو تبارك ربي نوهاغو تبارك ربي نوهاغو تبارك ربي نوهاغو يا ربي يا الله يا ربي يا الله اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات وانجن يا ربي تسيب جتا نوغو تسيب جتا يا ربي نوغو تاتي جالت يا ربي نوغو تغلطا يا ربي نوغو اللهم صل على محمد